Viidiyoo kana keessatti wanni amma dhagoofteessu sisuukanneessuu danda'a. Addunyaa tana gubbatti iddoo garaa garaatti namoonni hedduun kumaatamaan lakkaa'aman dhukkuba koflaatiin du'an. Akkuma dhukkubni koronaa vaayirasii yookiin ammoo COVID-19 namoota miliyoonaan lakkaa'aman ajjeesetti dhukkubni kunis namoota kumaatamaan lakkaa'aman addunyaa tanarraa lubbuu isaanii du'aan gaagee dhabamsiisee jira. Wanni nama gaddisiisu garuu dhukkubni kun qoricha yookiin talaallii hin qabu. Dhukkubni kun walakkaa jaarraa tokkootiif gandoota 170 weeraree jira. Waggaa jiru hunda namoota kumaatamaan lakkaawamaniitu lubbuu isaanii du'aan gaaga'amaa jirti. Dhukkuba keessummaa ta'e kanaaf ibsa gahaa ta'een isiniif kenna. Durarratti garuu uummanni kun eessa jiraatan, eessarraa dhufan? Dhukkubni kunis akkamitti isaan qabuu danda'e? Kofla daangaa hin qabne yookiin ammoo kofla of to'achuu hin dandeenye akkamitti kofalan uummanni kun? Gaafilee tana hundaafuu deebisaa isiniif kennaati haga dhuma viidiyoo kanaa na wajjin turan afeerraa kiyya. Akkasuma ammas warreen chaayinaala kiyya faaree taatan YouTube irratti chaayinaala Odaanation subscribe godhaa. Akkasuma ammasis warreen peejii keenya kan Facebookaatii faaree taatan follow like godhaa. Viidiyoo kanaas share waliif godhaa, wal biraan gahaa. Galatooma. Gara viidiyootti yommuu achi deebinu. Dhukkubni kun maqaan isaa kuuruu jedhama. Kuuruu jechuun hollachuu yookiin ammoo lullulachuu jechuudha. Dhukkubni kuuruu jedhamu kun baay'inaan dhalaadhaa fi akkasuma ammas daa'imman miidha dhiira caalatti. Dhukkubni kun dhukkuba haalaan badaati. Gosoota dhukkuba hedduu of keessaa qaba. Akkasuma ammas mallattooleen isaa san keessaa muraasni dhukkubbii mataa yookiin ammoo bowwoo, akkasuma ammasis dhukkubbii lafeedhaatii fi qaama ofii sochiisuu namatti ulfaata. Yerooniif jalqabaa dhukkubni kun akkaataan itti jalqabu waanuma akka leeydaa yookiin ammoo qaamni nama oowwuudhaan jalqaba. Dhumarratti garuu qabritti si galcha. Dhukkuba kuuruu kanaan namni qabame qaamni isaanii hollata, socho'uu hin danda'u. Afaanillee dubbachuu hin danda'u. Iddoo takkarraa gara iddoo biraatti deemuudhaaf namoota biraatu isa fuudhee isaaniin deemu jechuudha. Mallattooleen waliigalaa kan shamarran akkasuma ijoollee fi dhiirtillee waliin qaban koomaniin mallattooleen isaan hundinuu waliin qaban keessaa tokko kofla daangaa hin qabne kofaluudha. Kofla itti of to'achuullee hin dandeenye kofaluudha. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman kofla to'achuu hin danda'an yookiin ammoo kofluma isaaniitu qabachuu hin danda'an. Hattaa yeroo takka takka ijumaa banachuus hin danda'an, haasawullee hin danda'an. Bakka takkarraa gara iddoo biraatti socho'uu hin danda'an. Haalata kana irratti ji'a jaarraa haga ji'a 12 jiraatan. Booda duuba ji'a 12 yookiin ammoo jaarraa haga 12 eega jiraatanii booddeen isaanii addunyaa tanarraa du'an boqochuudha. Hayyee maalitu dhukkuba kana booda jira? Iccitiin dhukkuba kana duuba jirtu maali? Uummanni kunoo eenyu? Eessa jiraatan? Sababni isaan dhukkuba kanaan qabamaniif maali? Maaliif shamarranii fi ijoolleen dhiira caalatti dhukkuba kanaan miidhaman? Gaafiilee tana hubachuudhaaf uummanni kun eessa akka jiraatanii fi eenyu akka ta'an baruu qabdan. Uummanni kun saba guddaa, saba akkaan beekamaa kan ta'e kan biyya Indunuuziyaa cinatti argamtu, biyya maqaan isii Paappuwaa Niiw Ginii jedhamtu keessatti argaman. Uummanni kunis sabni isaanii kun maqaan isaanii Fooree jedhaman. Mee ati kan viidiyoo kana daawwachaa jirtu gaafii takkaan isin gaafadha. Mee gaafii tana deebisuudhaaf yaali. Sababa uummanni kun dhukkubni kun isaanitti qabuu danda'eef maal isinitti fakkaata? Akka sammuu keessan yaadutti mee isin gaafii sadeen kana keessaa deebisaa isaa yaala. Mee sababni isaanii maal isinitti fakkaata kan dhukkuba kana isaan qabsiisan? Sababa boombii gaazaa kan nama kofalchiisu kan naannoo isaanii jiruun immoo sammuu namoota isaan dura dabre kan du'an keessaa surri isaanii baasanii waan nyaataniif immoo moodamiila isaanii fi akkasuma ammas abbaa amantaa isaaniitiin waan abaaramanii jiraniif deebisaan sirriidhaa surri yookiin sammuu firootan akkasuma ammas maatii isaanii kan du'an mataa keessaa baasanii waan nyaataniif. Jalqabumarraa dhukkubni kun uummata kana wanni irraa qabuu danda'eef firootan yookiin ammoo maatii isaanii warreen du'e reefka san keessaa surri isaanii dhoosanii baasaniiti surri san waan nyaataniif dhukkubni kun kan kuuruu jedhamu kun isaan qabuu danda'e. Dhugaadha sammuu namaa nyaatan uummanni kun amanuufu wallaahi waan hedduu nama rakkisaati. Garuu dhugumaanii uummanni kun sammuu firootan isaaniitii fi akkasuma ammas maatii isaanii kan du'an boqotan nyaatan. Maaliif nyaatan? Sababni isaaniitis maatii fi firootan isaanii kan du'anitti waan dhiyaatan yookiin ammoo
wal quba akka qabaatanitti waan amananiif. Dhukkubni kunis jalqabni isaa sammuu namaa kan isaan nyaatan irraa isaanitti dhufe. Saayintistoonni wayita qoratan uummanni fooree jedhamu kun dhukkuba kuuruu jedhamu kanaan sababni isaan qabamuu danda'aniif qorannoon isaanii akka jirutti pirootiina infekshinaa piriyoon jedhamuun qabaman. Piriyoon kun ammoo sammuu namaa kan isaan nyaatan keessatti argama. Tole gaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya uummanni kun osoonii fi gochi isaan hojjetan kun akka isaan ajjeesu booddee isaanii lubbuu isaanii akka gaaga'uu danda'u kanuma beekanii sababa aadaa abbootii isaaniirraa dhaalaa as gahaniif ta'ee fi gocha kana raawwatanii lubbuu isaaniitillee bilaashitti dhaban. Abbootiin isaaniitis kana godhaa turan. Wanni isaan kana godhaniif ammoo maatii isaanii kan du'anii wajji hariiroo cimaa qabna jedhanii waan itti amananiifi. Shamarranii fi ijoolleen wayita sammuu nyaatan dhiirtii ammoo yeroo kana xuncaa yookiin ammoo irree nyaatan. Sababa kanaaf baay'inaan shamarranii fi ijoollee wani dhukkubni kuuru jedhamu kun miidhuuf. Dhiira ammoo xuncaa waan nyaataniif jecha irra guddaa isaanii dhiira caalatti dhalaadhaa fi shamarranii kan miidhu dhukkubni kun. Uummanni kun yeroo ammaan tanaa lubbuudhaan addunyaa tanarra hin jiran. Du'aan hundi isaaniitu boqotanii jiran. Gocha kana kan eegalan waggaa 50 dura walakkaa jaarraa tokko jechuudha. Carraan nama dhukkuba kanaan qabame du'a. Sababni isaatis dhukkubni kun talaallii yookiin ammoo qoricha dawaallee waan hin qabneef jecha carraan namni dhukkuba kanaan qabame qabu taa'eetuma guyyaa du'a isaa ajila isaa taa'ee eeggachuudha. Sababni dhukkubni kun qoricha yookiin ammoo dawaa fi talaallillee waan hin qabneef jecha namni irraa dhumaa saba fooree jedhamu kana keessaa kan dhukkuba kanaan du'e bara 2009 akka Awurooppaatti ture. Yeroo ammaan tanaa hundi isaaniitu du'anii dhoobamanii jiran sabni kun lafarraa. Biyyi tunis kan argamtu Indoneeziyaa jalatti argamti ture. Yeroo ammaan tanaa ammoo ibdandeessee biyya baandiraa mataa isii qabdu alaabaa mataa isii qabdi. Akkasuma ammaasis biyya ibdandeessee independent taatee jirti Paappuwaa Niiw Ginii jedhamti. Tole gaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaayinaala Odaaneshii marti keessanuu mee gaaffii takkan sin gaafadha. Dhukkubni kun qoflaan nama ajjeesuu isaa kana mee akkamitti ilaaltanii yaada keessan hundi keessanuu koomentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoolee kanaan wal qabatu viidiyoolee kana fakkaatu akka argattaniif yoo barbaaddan warreen haaraa taatan maatii keenya tahaa YouTube irratti chaayinaala keenya Odaaneshiin subscribe godhuudhaan akkasuma ammaasis Facebook irratti peejii keenya Odaaneshiin follow like godhaa. Viidiyoo kanaas share waliif godhaa obboleeyyan keessan biraan gahaa. Galatoomaa waan daawwattaniif haga viidiyoo biraatti walitti dhufnutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.